برا المهات جينين فتريس جرّ وكيست. إذا نزام أنا لما قمنا ما لما بزم بلتني هذا كيسدي في أما بويا سادي كنا إني هو ما نقول يتبني. المك يا بيله هنيا تفيدا في جت توسنت منات. ويتيسين التوسنت هذا وفي سن علم سنفودك عليه وكرته. قربان بو جلامين هذا أجيسه هذا زغلافته. إني هذا كابو هذا ساجيسا كان هذا أنك أمي قالوا جرون دكرايتي كان عنده رجروان في فينيكي ستنو تقول أماتور رجروني يارتو أسمع مقالة كان جسد ما نونجد قالنا نعاري بياسا يجبامجد جمع شدوه لسان توجده يتلاقى نكرمي تكوكادا أنو لرتي هذا كينيا حرم مرتني جنيرو تمنو يتلاقى نكرنونجد يتلاقى نكرمي تكوكادا Sadang korupsi umat Kenya fitani, yerojennun, yetelachan kekirnung, yetelachan kekirmi tutukada. Akkamiti wanta kana daga churan dinyo jatani yatu. Akkamitin daga dangkan. Nambiya Kenya galti, osoro tujuh rumah Kenya galti. Kelas idam gomne guma Kenya bavna, tokuma dan kane biya shi calabna. Nu tokuma da be umat Kenya bochiza, sabat tokuma kamne skaradim tu dorsa. Nu tu walingalle saba Kenya danti. Lagi gambar fake abis ni kejam. Gaba walul te satu dap koricha. Sami to kumang kami bode saboicha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orota akam jirtu nagaki sani hundinu nagada hundinu fayyada. Turbinku mal fakkata. Jirra jirtu sabboontota jaalatamtoota. Turbinku mal fakkata. Dhugaa Rabbii wanti na bira jiru baay'ee jabaata Orota. Baay'ee jabaata. Rabbiin Qur'aana ni buusee keessatti maal jedha beektu? Haadha si deessee akka kana ol jettee ilaalin. Haadha si deesseef uff hin jedhin. Haati kee ji'a 9 guutuu garaatte si baattee gizee si deessu uff akkan jenneeni. Uff siitiif jettu sanallee Qur'aana keessatti bakka guddaa qabdi dhoowwamaa jira wanti sun. Baayibilii keessattis haaqni haadhaaf abbaa gara olii jira. Bara ilmoon haadha ji'a 9 guutuu deessee galaafatu keessa jira. Wanta kana harika wajjin ilaallu ta'a isin bira garuu maaltu wanta haaraan jira. Atimaa baay'ee sirraa bareedaa jira mannu. Waama san argattan kana wallaale. Haa ta'u ibtuu jedheera. Inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. Hundi keessan uumamee ani aansuudha. Like subscribe gochuu keessan akka hin daganne gara viidiyoo keenya. Kurbaa wayi durbummaa qabdaa jedheen gaafa. Maalati kan durbummaa barbaadu kan dhiiga sooruuf durbummaa gaafatu ati qeerransaa jedheen maarreen kan du'a si nyaadhu waraabessaadhaan ilma maal yoo jedhe bareedu maasilaati jaama kan daa'ima dhala durbummaa na gaafatu. Ilaalamee wanti baramu jira. Orota ilaalamaa wanti baramu jira. Meemeddi kam ilaalamee barama meeme. Adaraa Rabbii komantii jedhatti na deebisa. Adaraa Rabbii. Adara. Ani nama ideen immoo kana wajjin nyaata urkusiin kuni. Aadaa biti kan jedhaa jiru. Isiitu gatti jedhaa jirtu jenna. Ani immoo tun bare mimii maal rakkoo qaba. Tun fuula keessa ilaalee mimii iddee kamiin funyaan immoo kana jala laallaan baramamu. Moo adduma kana laallaan beekamamu. Moo ijuma lammaan keessa laallaan beekamamu. Mimii iddee isaa adaraa Rabbi jarri beektanu adaraa. Oolan deebi'atte saba kanatti makamitoo deebi. Ilma qajeelaa naa ta'e. Ilma barfataa naa ta'e. Amen. Esa guddis. Nama guddaa naa ta'e. Oguba? Nama guddaa waaqayyo isaa godhe. Biyya Ameerikaa kana naa bulchi. Ati nama guddaa naa ta'e. Guddaa waaqayyo isaa guddis. Ayyaana waaqayyo sirra haa buufatu. Meemee safarfannaa sanarratti maaf mucaan amiin jechuu dide. Farfannaa ta'uun barbaadu jechuudha. Mucaan dooktarii injiinarii ta'uu barbaada malee waan farfannaa sana ta'uu barbaadan natti hin fakkaatu gizeedhaan baratee jiran. Azifta. Osoo aziftu ati goromsaan gandaa alatti na lakkafaniya. Na lakkafee? Na baasiti kan nan abbaatu nu gasii lakkafu. Nan beekanii ana inni akkan ta'e. Na lakkafanii? Ara basma aar. Nana bataatara. Adaraa Rabbi dhisi. Kanadhaan ni si lakkafe. Isaani. Kanadhaan. Dhiisa adaraa Rabbi. Kujan.
Nalakkaafani. Kan as keessa. Halo. Maalab. Isini. Nagaa keessan miti? Nagaa. Xinnoo aduutu isinitti bahee jedhee tan isiniif yaadeen. Kanaafidha bakka. Isinitti haa ta'u. Galchi. Waata intani. Intanidha. Sarpiraayizii isinitti muufan. Xuncaa qabdu. Sarpiraayizii wayitu jira. Balaa ijoolleen durbaa tokko fiddu balaa cimaa gatiitee jenna. Ijoolleen dhiirotaa immoo mimmee ragaa jedha. Balleessi kan eenyuti jedha. Achumatti gaafadhaa malee akkana taanaan deemtanii. TV jedhan gartee khaliifaa koo dubartiiniif sangaan kan foon qabu gaarii jettee jedhee waan foon qabdu malee fuudhin arsibiila yaa'u kan hin fuudhina. Dubartii fi caatii fuula keessa laalanii fuudhan jedhan. Mallaan waltaa tan hundalan. Qoy. Akka soyyaa silumaa ijoollee durbaa qalloo fuuchuurraa birri labsii furdaa isaa bitachuu wayyanaan jedhee gurbaan tokko dhugaa dhaasaan kun amma. Takkasiin jedhe. Ijoolleen durbaa qalloon qorra nama hin dhowwannu jechuudha. Yeroo ta'a qalla bareechi nyaadhu malee ati maa dhugaa rabbi bareechi nyaadhu gara fuulduraatti baay'ee atamma aqwaamii kanaan baay'ee rakkatte la gara fuulduraatti abbaan manaan kee qorri bareechee isa rukuta qorri gizi isa rukutu immoo lafee isaa keessa gadi garuu danda'u jennaan nyaata kanas bareechi sirreessi samsaa irratti qursii irratti nyaadhu jettu kana ofeegi laa dhugaa rabbi ofeegi. Maal tokko isii godhe haati si ta'e ilmaan 12 deette fayya qabdi laal muuxattee teessi tun hin raftu halkan hammaamaa keessa bulti teleefoonaani hin raftu yeroo fincaanii deemtu lubbu yoo ciistu baxaana lubbu yoo sawwaa keessa jirtu lubbu kanaan ishii abeet fikiri xaffaa aaw kanaan hayyoo haa waayo haa oseet kanaan naam kabiifate yes okay baby kanuma kitaabni keessan. Qoy eenyuun ni mistira keessan kana hariitti hime qoy. Mistira keessan kana eenyuun itti hime. Wal gaafadhaa. Dhugaa rabbi ijoollee durbaa wal gaafadhaa. Mistiri keessan akkamitti ba'uu danda'e yedduu keessanii. Mistiri keessan akkamitti sheekota bira ga'uu danda'e. Mistiri keessan akkamitti nama guddaa bira ga'uu danda'e. Wanta kana irratti wal gaafadhaa. Namni wayii sin keessaa singanee jiru. Nama singanee sana barbaadadha. Mistira keessan bagaan dhaga'an. gartee Gregorian calendar bara faranjiitti kanas bara 2026 numa janajjanta bara Itoophiyaa haaraa dhufuus numa janajjanta bara gartee hijrii calendar arabaa kanas numa janajjanta bara gartee jaar eenyu gadaa calendari kan numa janajjanta kitaaba suuraa janajjana suuraa kitaaba kana qaraata yoom rabbii malquba qabda musalsalaat lalta yoom kitaaba lalta daabante quraana qareetten arraba kiyyaan nafurda ustaada arraba keessi furda lubbu gujul arrabni kee lubbu jo qul wallahu dinja'u hinjau attahiyatu hinjau indan de subar kare injen takagaf to kokottu me qur'ana kare suratul fatiha nan mali surah fatiha nan jette alhamdulillahi rabbil alamin takum baytu jen oh alhamdulillahi khasalata san kare araba nafur da ustad hayya rabat du'ai nu godin jere ani du'ai godum be rabbini khadatta me kam khadatta amma jechum be ko jechum be da gozi gabbut alkan khitaba hunda qarati ta hunda qarati mata kana keessa jira jiran jaarsa qabdi taanis jaarsa kanaan wal ni kana osoo jiru lubbu yette kanaan kun dhugaa taanaan dhugaa rabbicha waa tokko faayidaan tokko hin jiru simbira kun dhugaa taanaan bilaash wanta dhinu bilaash tooni kaa ofirraa qabdu deemtee nama biraatiin lubbu kuni soba propagandaadha malee waan ta'uu danda'u miti. Ashi bagandaa ga'e hojii kee rakkoon qabuma. Umriin kee waggaa 30 dabaraan ilmoon ati dhaltu ashangulliitti fakkaatti. Ashi. Ilmoon ta'e miilli jalaan qalloo mataa gubbaa mataa gubbaa. Karameela bukaatan fakkaatti. Akkas ijoollee namaa sanii baggara taate. Jallatti fakkaatti. Qoy. Kolfa kana haadhaabnuti dhugaa isaasuma irratti walitti himuu qabna. Haati koo fakkeenyaaf amma waggaa 30 olii keessa ilmoo tokko lama deessee jirti. Ilmoo siin deesse immoo ambassaa isaa qofa deesse malee ilmoo akka kana siin jedhaa jirtu miti. Qorannoo kana eessaa fidde mimmiyaati.
Jechuun gizee haasofnu miidiyaa kanarratti waan haasofnu bareechinee ilaallachuu qabna. Wanta haasofnu sun deemee uummata keessatti maal gochuu danda'a? Uummata keessatti uummata akkamii jijjiiruu danda'a? Nama jijjiiruudhaaf haasa'ama miti wanta akkasii kun. Dhugumni isaa maayini? Haati keenya koo waggaa 30 olii ijoollee baay'ee ni da'u. Ijoolleen jarri da'an immoo wal fakkaataadhuma da'u bakka. Da'iinsa keessa ijoollee bibbicuu hundeessu. Yoo ijoollee bibbicuu da'aa jiraatte immoo ijoollee guddaa hundeessu gizee sana keessatti. Dhugaanatti hin fakkaatu wanti isin haasaa jirtu mee yaada si'a xumurru. Carraa itti fayyadami. Ati Dali carraa itti fayyadami. Ka amma miti yeroo hin qabnu kasiin jiru si wajjin fuuldura jiraachuudhaaf niyyaan qaba. Sirra dabarfateeti yeroo cinqii isaa booda intala xiqqoo lafaa lokaatu taharman baasiin fuudha. Annaa yeroo kana keessatti fayyadamii jira jirti. Keessattuu ijoollee waggaa 30 olii umrii keessanitti fayyadamuu qabdu jedha jirti. Akka gorsaatti baay'ee gaariidhaan jedha. Garuu akka dhugaasaatti yeroo laallu keessatti waggaa 30 olii ijoollee akka kana deessu kan jedhu an dhugaanatti hin fakkaatu. Keessattuu saayinsii waan tokko ni haasaa kanaan dura dhageen jira. Ijoollee sabiyyummaadhaan argattan sabiyyummaadhaan wanti isin keessaa bahu sun wanta akka furrii sun baay'ee paaworii gatii qabu jennaan ijoollee babbareedaa argachuu ni dandeessu jedhee ni haasaa. Wanti kun immoo dhugaa ta'us dhiisuus ni danda'a. Garuu immoo ijoolleen durbaa waggaa 30 olitti ijoollee akka kanaan ni deessi jechuun dhugaanatti hin fakkaatu. Haasaa realitiin natti hin fakkaatu. Akkas jennaan immoo ati bareechii taa'e jedhan. Waggaa 30 gahi jedhan. Waggaa 50tti malee yoo hin heerumne jedhan. Qallee akkasii dhaabe amma gizee kana keessatti ansargii kee nyaachuu barbaadan jira ansilumaa dhugaa rabbicha ansargii namni tokko dhawaamaan jiru immoo hedduu kana. Maal akka ta'e hin beeku bishaanuma koon dhuga malee an. Di barbaadu. Okay. Akkas jennaan mucattiin tokko immoo umriin kootuu hin deemin waggaa 23 keessatti heerumuun barbaada jettee gurbaa tokkotti himtee gurbaa sana wajjin walii galanii inni immoo qadabatii kaafii jirame. Qoy ani mimmaan keessa kana yoomiin argaan jedhaa jira man. Mimmaan isa gammachuu kan yoomiin argaan jira. Mimmaan isa gaddaa miti immoo akkasiin gaddeetan akkasiin boossanu sodomaan barbaadu. Dhugaa rabbicha ijoolleen keenya hariin keessanu mimmaan keessan arguu hin barbaadu. Immoo yooma kanatti sarpiraayizii goota mucaasiisan. Yoom. Jechuun waggaa 30 keenya ilmoo gaarii gatiin arganne ariifachuu. Gara biraatiin immoo jarri Joon Daani'eel ammas hidhamuudhaaf jedhamaa jira. በተሰማ ሰበር መረጃ ጆን ዳንኤልን ጨምሮ ሌሎች ታከሮች ይታሰሩልኝ ሲል ህወሓት መግለጫ አውጥቷል። ጥብቅ ትዕዛዝንም አስተላልፏል። ከላይ እንደምትመለከቱት በማህበራዊ ሚዲያ ገጽታዬን አበላሽተውብኛል፣ እነዚህ የተጎዱ ዜጎችንም አጋልጠውብኛል ያላቸውን ቲክቶከሮችና ሌሎች ተጽዕኖ ፈጣሪዎች እየታደኑ እንዲታሰሩ ለትግራይ ፖሊስ ትዕዛዝን አስተላልፏል። ሁላችሁም ቪዲዮ ላይክ ያደረጋችሁ የፕላስ ምልክቱን በመጫን ቤተሰብ ሁኑ። ዝርዝር መረጃም አለ። እንደሚታወቀው በህጻጽ የተለያዩ እርዳታዎችን በቦታው ድረስ በመሄድ ያደረጉት እነዚህ ቲክቶከሮችና ተጽዕኖ ፈጣሪዎች በተለይም ደግሞ ገጽታዬን አበላሽተውብኛል በማለት ህወሓት ክሱን አቅርቧል። በዚህም ታዲያ ታድነው ይያዙልኝ በህግ ጠይቃቸዋለሁ የሚል መግለጫ ነው የወጣው። ምናልባትም የፖለቲካዊ ትርፍ ለማግኘት እንዲሁም የፌዴራል መንግስቱ እርዳታዎችን ከልክሎ ነው ይህ ረሃብ የተከሰተው በማለት የተለያዩ የፖለቲካዊ ትርፎችን ለማግኘት ገጽታዬን አበላሽተውብኛል ያላቸውን ቲክቶከሮች ይታሰሩልኝ ሲል በዛሬው ዕለት ትዕዛዝን አስተላልፏል። ከዚህ ጉዳይ ጋር በተያያዘ ቀጣይ መረጃ እንመለስበታለን።
akkuma sin dhageessan egaa Hawwaat jarri wayyaanii sun wanti jarri hin godhin hin jiru. Uummata jaraa irrattis deebi'anii uummata jaraa beelessanii isaa jarri ajjeesuudha jedhanii tiiktookoroonni deemanii qaqqabanii tiiktookoroonni sagalee ta'anii fi uummata sanaaf nyaataa fi birriiwwan gurguddaa birriiwwan danuu ta'e uummata irraa funaananii akka jarri walitti qabanii deeggarsa kana akka jarri godhan hundi keenya iyyuu beekta. Kana garuu wayyaaniin wanti sin gochuudha jettee poolitikaa ittiin hojjechuudhaaf uummata keenya beelessee ajjeesaa jira mangistiin kun jettee poolitikaa isa siin hojjechuudha jettee dhugaan jiru mugisee ifa bahu jara kana akka jarri naa qabaman tiktookaroonni waan kana hojjetani jennan akka tiktookaroonni kun naa qabaman jettee haasa'a jirti. Tiktookaroonni kun ni qabamu moo hin qabaman kan jedhu gaaffii biraati. Guys, galgalaan hawaasin itti machuudha. Jaagotu hordoftoota 25,000 galuu keenyarraan kan ka'e abiliinaa bitee gaale irrayyuu masqalii qaban. Jaago sin jaalladhaan nu gaarafi jechuudhaan jaanko guyyaa qiqqiliis nuu bitee hancootees nuu bitee nyaanni hordoftoota keenya guddaa sin galateeffanna isin jaallanna shi warri nu bira dhaabbattani Jaago isin jaallanna jedhiini. Follow nu goda guys, dhugaa rabbi nu bira dhaabbataa keessanishi hedduu sin jaallanna. Koi eenyutti muudii qabuudhaaf amma eenyutti muudii qabaa jirtu sin amma nama si muudii itti qabaa jirtan wallaaleen meemee Ani siin rakkise Canku no shee biraarra abbaa kuma abbaa manaa kuma Jaako rakkatee taate Yauga nama manazari rachan wana dilalo fi yes sinjala dashi Jaako Ani alate akka aadaa keenyatti maayinni warraaf abbaa manaa gidduun gadhamu warraaf abbaa manaa jaalallee jarri wajjin dabarsaa jiranitti muudiin qaban jarri akka fedhii jiraatti dabarsaa jiru jarri akka jaraa ta'utti dabarsaa jiru wanta kanammoo ni ta'a jedhanii postatanii miti uummanni garuu muudiin itti qabuunsa waan ta'u natti hin fakkaatu. Masha Allah alhamdulillah obboleessi namda maamisa waggaa meeqa booda wal arganii alhamdulillahi rabbil alamin waan nama gammachiisu. Akka kana wal sossobaa akka kana keessaa keessanii jettanii naa ta'u baay'ee namatti tola. Gammachuun keessan gammachuu keenya gara biraatiin immoo ilmi haadha ofii. Kana dhugaa rabbicha sagalee keenya ol fuunee naasofnu. Ilmi haadha ofii qalee ajjeese. Obboleettii teennaa asirratti argitan tana mana harabaa jirti isiin eegaa fiizaan irraa dalagamee ji'a lama. Fiizaan haaraan eegaa irraa dalagamee jechuudha. Obboleessi isiillee achuma Dubaay keessa jira. Obboleettiin isii takka tamunaa cinaa jirtu tana. Haadha isii dhalte ilmi obboleessummaan isii xiqqoo amala hammaata jedhanii fayyummaa isaa fayyaadha na fakkaata amala hammaata garuu haadha tana yeroo mara inni naannessaan gaafa kaanii ilmi kun yoo hidhamellee haadhuma tana hiisise yoo inni waa ta'ellee akkanumatti osoo jala deemtu ilmi kiyya beelahee nyaata fidaa fi jettee itti seente manatti. Wayita isiin itti seente haadha ofii san ilmi sun fuudhee qalee uqurxee nallahi wa inna ilaihi raaji'uun mana keessatti itti cufee biraa bahe haadha ofii. Reeffi guyyaa 4 mana keessatti ajaa'ee guyyaa 5ffatti ajaa ollaan ajaadhaan argee mana bane. Wayita mana bane reeffa haadhaati harkaaluun isii irraa ciccitee jira. Inni mana hidhaa seene wanni nuti amma barbaannu maadaamiin isii immoo hanga angaafa deebi'utti ani intala tana gadi hin dhiisu eegame fiizaa irraa dalagee ji'a lamaa jette. Amma wanni nu barbaanne tokkoffaa mucaan kun haa ajjeefamu viidiyoo dalagaa isin martinuu yoo dhuguma godina Arsii keessa seerri ka jiraatu taate
haa ajjeefamu mootummaa waan kana dhagahee ejjannoo du'aa karratti fudhatu viidiyoo nuu dalaga mana nama maraa keessa footoo isaa laxafaati viidiyoo dalaga akkuma inni ajjeesisanitti haa ajjeefamu takka lammaffaa intalti tuni maraataa jirti akka isin hin maraanne haa goonuuti maadaamiin ani nan galchuu manaan baasuu jette wanni isin irraa qabdu birrii fiizaati bambuu jalaamin haadha ajjeesee haadha isaa galaafate kan inni ajjeesan kannaan foon sii kukkutee harka sii miila sii qaama sii guutuu kukkute gurbaa kana mootummaan Itoophiyaa to'annoo seeraa jala oolcheera jedhani mucaan kun adabbii isa fakkaatu argachuu qaba akka haadha ajjeesee kee kukkutetti kukkutamee atattamaan nu ajjeesamee du'eeraa isa dhaga'uu barbaadna innaa lillaahi wa inna ilayhi raaji'uun kaan dhabaaf rakkata kaan dhadhaan marqaa ta'e waa'ee haadha warra haadha hin qabne gaafadhaa garaan na gubate hundi keessan bakka jirtanu sagalee ta'a ajandaan keessan amma mucaan kun fannifamee du'utti amma biyya duniyaa kanarraa gaggeeffamutti hundi keessan bakka jirtanu viidiyoo kana laayik godhi riipoosti godhi sheer godhi bakka jirtanu jechuudha mucaan kun akka adabbii du'aa malee hin adabamne dhiibbaa gochuu qabna baay'ee wallahi irraa dubbachuu nama yellaasa namatti dhaga'ama hedduu inni haadha qabu haadha isaa ajjeesa kan haadha hin qabne garuu jiruun dukkanaa'eetti osoo fayyaa qabu fayyaa dhabee jiraata ana haadha haati rakkatullee jaamaa taatullee haati haadha garuu akkamitti ilmi namaa garaa ishee keessaa beekee ajjeesa kanaa haadha fakkaatti bakku wallaahi ilmi lamaan kan jiraatan biyya alaatii haatiif immoo ilmi tokko as jiraatu ilmi tokkoon sun haadhatti deebitee haadha ajjeestee jirti zarri biyya alaa jiran immoo akkas ta'a jiru. Isin neessa mana lama qabna mana lammaffaa sanbultee nyaata geessitee fi amma guyyaa sa'aatii kana inni homaa nan godhu jettee nyaata biddee natti fakkaata. Ani koo ollaan hin jiru wallaahi. Nama namni illee haqee jiraachuu baatu isaaf isii bichaadha namni kenna namni keessa hin jiraatu. Iyyiitti ollaan hin jiru agarsiis guyyaa adiin akkas godhu maaliif garuu maa jarraa isii kana ta'e gubadhe wallahi. Gubadhe marana gubate wallahi. Kamitti ilmi namaa manuma namaatitti miika nyaata san fuutee isaa fidde eessa dhattee nama hiikama nama wajjin miika siin fuutee mana san geessiteef eessa geettee maaf dhabame balbala sanii miti wallaa billaan gubadhe akkamitti ilmi namaa guyyaa adii yeroo si ajjeesee ba'osoo argan maaliif ollaan sitti dhiise Rabbi jazaa nama hundaa gaafadha homaa jedhu wallaahi. Alaabatti tokkodha garuu Rabbi isii isaa dabadu. Hin gubadhe wallaahi. Gara gubate akka ta'udha. Hin bilchaadhe wallaahi. Barichi wanti nuti agarsiisaa jiru waan nama ajaa'ibsiisu qofa. Garaatti ji'a 9 guutuu si baatte. Garaa keessatti ji'a 9 guutuu si baatte. Hammati immoo deemtee of bartutti dhiiga ofii si hoosiste. Nama gadi taatee akkati nama wajjin qixxaattu jettee si barsiiste. Waa'ee mucaa hadhiisnu mootummaa wanta kanaaf murtii isarraa malu murtii isa kanatti murteeffamu qofatu hin ta'in nama biraatiif deemee barsiisaa akka ta'uudhaaf murtii ga'aa ta'e akka inni murteessu abdii guddaan qaba. በሀገራችን እኛ በኡጋንዳ በጣም ዜሮ ትዕግስት እንደዚህ አይነት ነገር ህግ አለ ህግ ይከበራል እዚህ ቂሊንጦ ይገባል እንገለኝ ባይዜ ብየከኛ ብየ ኡጋንዳ ቲ ባይዜ ወይ ብየከኛ ባይዜ ዋን ባይ ስትሙን እንደላ ወይ ብየከኛ ብየ ኡጋንዳ ይጭ ብየከኛ ብየ ኡጋንዳ ቲ ባይዜ ጉያቲ ነሚ tokko ጉያቲ የሮሸኛችሁ ቀበ ባይዜ ድርቀሜ ሞቱማን በነፍስ ወከፍ ኑሰሳቤ ጉያቲ ሸኝና ኑኛችሳ የኑቲ ጋፍጋፊ ኛችሁን በርባኔ
Even mootummaan keenya baay'ee umuriin keenya ga'ee galli fireendiyuun qabnu taanaan balabsoo kafii tokko galli fireendiyuun kennas. Ansaarii biyyi keessaa naan jettanii kanaan dura baay'ee na gaafataa turtani miti. Biyya koo amma isinitti hima. Haati koo waan isin dhibu keessaa haati koo gizee hunda naan jetti ture. Biyyi kee Ugaandaa gatii ta'e jennaan Ugaandaa deemuu qabda an paaspoortii sii baasee fixeera naan jettee gizee hunda gatii siin natti himaa jirtu jennaan an garuu haadha koo kana dhaga'uudhaaf intin hin taane bakka yeroon qabu ture haadha koo kana dhugaa rabbichaa gizeen darbaa deemu immoo jecha haati kootii kun baay'ee natti dhaga'ama gatii deemee jennaan hadha akkasin nashan nyaatan barbaada oorotaa uffata koo kun walitti sassaabaan jira har'a nashan nyaatu moo akkuma kanaan teenyee wal ilaallamu moo achi deemee keessanii bilbilu kamii wayya oorota maal jettani kaa amma adna baay'ee wajjin turreerra turtii amma har'aatiif baay'ee galatooma. Ugaandaa keessa deemee qaniitti shan nyaachuun barbaada. Ugaandaa keessa deemee yoon waan ta'e hin qabu jedhe warra hin qabu jedhe warra naa kennee barriin ittiin isii jiraachisu barriin itti anaaf isiin fataa jennu barrii anaaf isiin fataatti wal jennu kennu gatii danda'u jennaan biyyi koo silumaa akka inni Ugaandaa ta'e beekana keessa Ugaandaan fakkaadha silumaa. So salaamu alaikum.